Allah. Eessa dhatta? Achuma ciisi. Ati nagaa gaafadhu sagalee galu kaasii. Nagaan araarri Waaqayyoo lafa jirtanii iddoo jirtan hundumatti isiniif haa ta'u nagaa keessanii Sagalee keetti dabala nagaamu. jirtu isin nagaadha akkam jirtu fayyaa keessanii isin nagaadha hundumti keessanuu nagaa keessanii warri biyya alaaf biyya keessaa hundumtuu warri fira keenyaa nagaadha isiniin jenna nagaadha isin akkamii fayyaa keessanii baga jiraattanii nuyis jirraa kunoo jirraa yoo jirrullee fataannee jirraa galata Waaqayyoo keenyaa isaaf ulfinna ta'uun nuyis jirraa Jira Waaqayyo jira. Isaan Isaan nu rakkisee gararraa Waaqayyo jira akkana jedhama. Gararraa Waaqayyo jira. Ani na argaa ta'u tubti dubbisiseera. Kanaaf Na isin salachaa nagaa jiru jirtu fayyaa keessanii jirtu ani jira isaanis jiru kunis jiru isaan kunis jiru warri ollaa keenyas jiru Dhugaan dhaga'amu sagalee kaleessallee viidiyoo wayii waraabee gadhiiseen waa'ee televezyiinii isaan na gaafatan gaafan gadhiisee silkii kaaniin laaluu deebi'u wanna takka milikitaan dubbadhu haasa'utu jira malee wanni takka hin jiru baasi sagalee kee sagalee kee baasi nagaa qaba amma miti deebisin ta'u hankee jira wayitu jira wayii sii gannasi wayii sii ganna tuqiini nagaa qabadhu baree seera qaba sabiskiraayibii godha laayikii tuqa nu daawwadha subscribe godha Nu ajajadha. laayikii godha sheerii godha nu daawwadha nu guddisa ol nu fuudha aguddannu ajijjiiramnu Ashamaa balee waan kam jirtu nagaa keessanii fayyaa akkam keessanii jirtu ani jira obboleettii Ashamaa keessan akkam galata jirtu? waaqayyo baga jiraatanii soorsaa yuutuubii hundi keessanuu aboo naamusa godhadhu kan kee miti inni dhuga billaan asirratti mul'atu anatu sirreessaa uf kan keessiifin kan akka daa'imaan ta'een uf qophaa'ina eegi gube si ho'isuutti na gube si gojoon kan kee miti inni dhugaa kan kee itti kennini uf ati hin dhageessu boositti dhuga si gojoom irraa naa cabsu kaa hin jiru biyyan biraa aboo fidi kan irraa naan cabsitu cabsoodho mataa ishii san guyyaa irraa nyaadhe hoo irraa naa cabsu isin gojam kan saati dhugaa waaqaan kun guyyaan jala nyaadhe Rumeen dhugaa gubatti harkaa muutu akkoo nyaadhee bee guyyaa Singojom. Sorsa nagaa sin gaafachiisuun fidee dhufe. Boqolloo kana ani guyyaa mataa isaa nyaadhe udduu abbaa manaa kan udduudha jechuudha. Isa guddaa jechuudha ammoo waan biraa miti. Isaaniin kaa'ee achumaan guyyaa natti minyaa'ee irraa nyaadhe. Egaa abbaa sorsa. Baba. Nan sobe mana gonya dera. Dhugaa gonya jechuun mataa isaa jira qaamu caala irraa cabsine san. Dhugaan jiru mataa isaa bicha kunoo kana bicha jira nyaadhu jala. Kanaaf isin nagaadha baay'een isin yaade baay'een isin yaade dhugaa isin yaadeera. Boqolloo kanaan qabadheen waan nagaa isin gaafachuu barbaade malee isin yaadeerra dhugaa baay'ee isin yaade wal gagganneerra ganni kun erga dhufte wal kaanna gadi kaanna abbaa mucaa taane maal kawaan meeqa soogiddi nuyi barbareen nuyi qimamiin nuyi kaarotii maalis nuyi gibirri nuyi mana kiraayin nuyi waa meeqan isiniin jedhaa kaa
jechumsi kaasatti boqqolloo yaatu qajeele. Kaameraan ishii xiqqatti waraabasa guddaa dhiise. Ishii xiqqatti gadi qabattee jecha hartu kanatti achi keessatti dhaga'ama. Amma sirra deebita. Gahee koo guyyaa nyaatte qabaatan godhani. Gara godhanii guyyaa nyaadhee gahee kan koo nyaadheera bakka manatti illee gurbaa maal goota? isaan qabatee tapha beekitti inni. Anillee sin bashannansiisuuf hin godhe malee gahee koo nyaadheera ta'us irraa ani irraa cabdee jirti. Cheers! 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 Asai namaan nagaa gaafadhu wajjin kolfa wajjin taphadhaan kolfaan oolee akka isaan kolfaniire qormaata adda addaa keessa jiran yoon manni kun qulqulloofne nyaanni kun hin minyoofne uffanni kun tuksiin barenne jettee mataa naannessaa jirti yoona jirti. Isaa jedhi naari barri hin darbani. Isinis hin kolfituu afaan baafatanii gaafa tokko dhuftanii ni jedhi. Gaafa tokko akkanatti qoqqoortu laala. Lafee iyyuu qoqqoortu boqqolloo dhiisaati. Lafee Akkaatti boqoo guuttattanii horii. ni dhufti barri hin dhufti. Barri rakkina hafe. Warri madaabiin gadi qabamu hafe. Bataam. Bara jibbamu hafe. Barri galataa hin dhufa. Dubbattu ati ani beekaa biraaf itti bunna dheen akka itti dhaga'amuuf. Ani bina argaa tolu tokko sirma na salachaa ta'e irratti. Dubbadhu nagaa gaafadhu. Maal siin jettu? Sin jaalladha naan jette. Sii duufan naan jette. Waraqaa keenyatti qabe. Waraqaa keenyatti. Jetteere sin ka'u. Nyaadhu furdadhu waan nan jettanii nyaachuu gadhee galee qaama waan adda addaa bisee argitanii jee qostuun qosii naaqa. Kana nan bitaadha. Kana nan bitaadha. Kana nan bitaadha. Kana nan bitaadha. Maal tafe nyaata? Akkamitti fayyaa siif haa kennu naan jedha. Anaallee waaqni fayyaa naaf haa kennu. Kan hin biqilche jedhee fuudhaa. Mudii irratti hojjedhe. Hin taphata. Boqqolloo nyaachuu bichaa dhumneera asirratti humtuun jiru asa. Hin qajeelu warra. Maamati kaa hin nyaattu gaaf tokko sin. Hin diimattee. Waan mana eessa waan dubbadhee wal waaqanna baate. Waan akka laammattee si ilaalaan jira. Kush! Maa diimattee akkanatti? Ishii dubbadhu. Surreen mucaachi jiraa. Kanaaf kottaa nyaadhaa. Boqqolloo nyaannoo. Kun kana nyaadhaa. Hin jira achi. Boqqolloo dhabu malee inni hin jira. Kun achi hin jira. Inni abani kanaan argatu. Maan cibsirree guddaan silaa goota. Kaameraa mucaa jaa. Haasaa uumaa. Haasaa yoo irraa inni amna waqatti itti baay'inni maal faayidaa qaba? Maal fi faayidaa? Kanaafuu kottaa nyaadhaa boqqolloo isin baay'ee isin jaallanna isin kabanya. Egaa waan bal'aa saammu. Yeroo nyaanni kaanaa ta'uuna. Guyyaa biraa taasifnu. Kanaafuu waan inni nafi ta'e namma eessa geesse bade maani mana nama irratti bargachuu baadide
Anuma nyaatee salaamataa amma. Kan itti qarte kan. Nargatti bargachuu dide. Dhiisi ka dhiisi dhugaa waaqa nyaatee dhiisi fuuna babbaa. Dhiisi ka dhiisi. Hayi ka Kanafte. Baay'ee sun baay'ee kanafte. Dhugaa waaqa dhugaa. Dhugaa waaqayyo. Garaa baduu man. Qoonqoon hin qayyamti hin diddigee gaa qoonqoon. Garaa baduu man dide. Nanda dasiisi fakkaata. Guyyaa yaadde. Unkoo. Jadi nanti jadi ya dhuguma dhugaa dhugaa karaan dargee kanaafuu ani guyyaa yaadde. Mana l'altare? Karaan arrabsanii jaallatee. Dhugaa waaqayyoo si muudi tiratu qaba jiru kiristoosii fi nyaatu dhugaa jechuun akkasiin akkanumaan akkana waabsisi dhuguma jedhee gahee kee bitatu iddoo gahee kee bitatu hin ta'u dhugaa gahee kee bitatu. Wantee jira muudiyatu jira si baree. Gahee dhugaa gahee kee bitatu muudii namtoo jiru qoonqoon dhuguma waa golfee koo laala gahee isaa bitatu naan diraa jira gahee kee bitatu dhugaa haa egaa viidiyoo itti dheerataa. Umna gara gahee kee fitadhu abukaadha yammuu sentini yaanna intaa gahee kee fitadhu abbaate mukti tokko birrii 35 boqqolloo qotas nyaadhu dhabi maamusa dullaa naaf fiddu mooti kaate amma sa nyaaddutti muuzii kana hin tuttu kanaanis rukutallee malee fuuri nyaadhu. Kana fakkaatti dubbiin sin jaallanna sin kabanya waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu baay'ee si yaanna. Baay'ee sin kabanya waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu warri galuu kaatan immoo nagaa isin agashuun warri immoo turtanii hojjettan immoo kanaafuu jajjabaadhaa obsa qabaadhaa obsa qabaachuun immoo waan baay'eef gaariidha tarii muudannoo baay'een jiraachuu danda'a muudannoo san keessattis obsaadha maallaqa keessan immoo siraatan qabadhaa guyyaa biraa taasifna waan bal'aasamu waan haasofnu qabna. Viidiyoon isinitti dheerate fayyaa nuu ta'a waaqayyo isin haa eebbisu halkan gaarii isiniif haa ta'u. Halkan ta'e guyyaa ta'een gadhiisa yeroo gadhiisu beektaman amma gadhiisa laayivii miti laayivii seenuu laata ka'e. Sinin jaallanna tuqa namiti addaadha jaras wayinsii jira asi jedhu wayinsii jira ajjeefi jafa ajjeefu ol cabsa jetteere rojaasaari.